hayyee daawwattootaa fi hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa akkam jirtu. Har'as keessummaa jabaa tokko itti gaafatamaa ijaarsaaf siyaasaa jaarmiyaa ABO biyya alaa fi qabsaa'aa gameessa Jaal Jamaal miidhagaa qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Jaal Jamaal anaa dhufu baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eegde anaanaa jaalticha. Hayyee galatoomii Jaal Jamaal. Egaa guyyaa har'aa kana haala yeroo ammaatii fi rakkoolee mooraa qabsoo Oromoo keessa jirtuu fi impaayera Itoophiyaa keessa jirtu waliin ilaalla. Egaa Jaal Jamaal akkuma beekamu haalli nageenyaa siyaasaa fi jireenyi hawaasaa Oromoo yookaan ilmaan Oromoo yeroo ammaa kana akka rakkisaa haala walxaxaa keessa jira. Kallattii adda addaatiin olloonni illee karaa ba'aa, karaa dhiyaa yookaan karaa kaabaa warri kaabaa hakkaan uummata Oromoo dararaa jiru. Akkasumas karaa kibba ba'aa kallattii adda addaatiin rakkoon mooraa qabsoo Oromoo keessattis ta'e ilmaan Oromoo irratti Oromiyaa guutuu yeroo ajjeechaan dhiibbaan adda addaa irratti geggeeffamutu argama. Maddi rakkoo kanaa maali? Akkasumas rakkoon kun rakkoo tarsiimootii dhiibbaan isaan akka kanaan uummata Oromoo irratti karaa hundaan geessisaa jiruun kun maali? Furmaanni isaa maal ta'uu qaba jetta? Fayyaa ta'e. Hayyee jaalchichaa galatoonni horii buli wayyame. Egaa rakkoo ka'uu qabu. Rakkoo nama yaachisu. Rakkoo akka namaatitti jiraachuu fi jiraachuu dhabuu keessa jiraachuu keenyaaf kana kaasuu fi maddi rakkoo kanaa maali? Furmaanni isaatis isa jedhu irratti walumaan haga dandeenyetti rakkoolee tuttuqnee furmaatallee akeekuun barbaachisaadha. Hawaasaa fi qabsaa'ota Oromoo maraa fi rakkoo kanaaf maddi rakkoo maal kan jedhu laaluun barbaachisaadha. Maddi rakkoo kanaa akkuma beekamu sabni Oromoo saba jennee gatti amanne sabni tokko immoo bakka itti dhalatu qaba, lafa qabaa jechuudha. Samii irratti, qilleensa irratti, takkaawwa galaana keessatti lubbuun dhalatu sabni uumamu hin jiru. Sabni kun akkuma aadaan beekamu osuma aadaa duriyyuu jennu san beekullee baanne qabatamaan dhaqqabuullee baanne nu durallee yoo ture saba jennee har'a eegattamanne sabni kun ulaagaalee saboonni addunyaa qabu cufa guuttataa waan jiruuf waan guuttatee waan arginuuf saba eega jenne sabni kun immoo mana qabaachuun isaa mana yoo jenne biyya qabaachuun barbaachisaadha jechuudha. Maaliif biyya malee hin dhalatu yookaan sabni kun saba digaluu ta'e jechuudha. Digaluun sabarratti saba biyya namaa keessatti uumame saba takkaa'uu irkattee saba biraati irratti uumame ta'uu qaba. Akka saniin jenne sabni kun afaan mataasaa, aadaa mataasaa, duudhaa mataasaa, sirna bulchiinsa mataasaa qabaachuun immoo irkatteedha jechuutti nu hin dandeessisu jechuudha. Kanarratti dabalatee qormaata baraneen saayinsiin addunyaa arkeeolojii jennu kana DNA adda addaa laalu namni naannoo kana jiru kun keessaa warri Kuush jedhamee waamamu kun bara dheeraa gaanfa Afrikaa gaanfaarra naannoo Oromoon irratti jiraatti jennee yaannu kana keessatti jiraachuun isaa nutti himaa jechuudha. Argaa dhageettii qofaa miti qabatama evidensii yookaan immoo ragaa har'a jiruun sabni kun laga Hawaash kana hordofee haga malkaa Qunxirreeti inni galaana diimaa ga'uttii fi akkasumatti wal qabatee har'a lafa kaaba Afrikaa jiru kana cufa wal qabatee sabni kun Kuush kun akka jiraatetti sabni Oromoo jedhamu kun immoo laggeen akka Mugar, Laga Daadhii, baddaalee san keessa akkasumatti wal qabatee tarkaanfatee baddaa Baalee, madda Walaabuu, gammoojjilee sarar mana citaa Oromoo qabannaa Cokoo kan jedhu irratti seenan meeshaalee inni itti dhimma ba'aa ture. Akka waraanaa, akka
meeshaa mukarraa tolchanii ka akka boraatii irra rafanii ka akka mana ijaarratee mana har'aa citaa mana citaa sarar mana citaa kan jennu kana naannoo kana keessa jiraachuun seenanilleen seerrilleen aadanilleen himaa jechuudha. Yoo kana jennu sabni kun saba mirkanaa'ee jechuuf gabaabatti. Egaa saba ta'ee sabni mirkanaa'e namni kun eessa jiraata jennee yoo ilaalle namni haga nagee haga weeraraa Habashaatitti naannoo amma maqaa dhoofnu kana kaabarraa ka'ee haga kibbaatitti inni achirra tarkaanfatee warroota har'a ollaa kibbaan jiru kana guutuu waliin jiraachuu irra qubachuun fakkeenya haga luuqqootti haga buune laga soogiddaa ka har'a jiru kana yoo laalle maqaalee moggaasa lafa sanii jireenya manguddoon dur irra jiraattee wanni argisiisu ummanni kun haga sadarkaa sangootti jiraachuu argisiisa. Maal jechuu kana biratti lafti inni irra jiraate tun lafa isaa ta'uu argisiisa jechuudha. Rakkinni kun yoom dhalatee jechuudha. Durillee yoo jiraate dhiibban amantii, dhiibban gosoota adda addaa Oromoo hacuucuun jiraannan jaarraa 16ffaa keessa sirna gadaa jedhamu. Sirna all inclusive kan jennuun kana kan cufti keessatti hirmaate kana sirna badhaadhaa dimokiraataa ta'e jechuudha. Dimokiraata'uu qofaa miti riippaabilikii ta'e tokko uumuudhaan biyya ofii har'a dhaloonni har'a irra jiruuf kan nu durallee irra ture Oromiyaa kaartaa addunyaan beeke League of Nations har'aa miti United Nations miti League of Nations 1886 keessatti Berliin irratti wanni kun beekamuun illee beekama jechuudha. Egaa jaarraa 16ffaa keessa akkasumas jaarraa 18ffaa keessa guutuutti impaayera har'a jirtu tana jalatti kufuudhaan umman Oromoo rakkoo haganan jedhamne keessa seenuun ni beekama jechuudha. Rakkoon hundee kanaa ummanni biyya isaa dhabuudha. Ummanni biyya hin qabne mirga hin qabu. Har'a wanni beekuu qabnu ummata biyya dhabeetu mirga dhabe. Ummata mirga dhabe namummaa dhabe. Ummata mirga dhabe jiruu atarra himtu kana dhabe. Har'a himnu kana jechuu kiyya. Namuu beeku kana bahanii galuu dhabuun, nageenya dhabuun, waan nyaatan dhabuun, waan dhugan dhabuun, biyyaa baqachuun, irbaata qurxummii ta'uu wanni fide kun amma symptom yaa nama warri hakiima keessatti hundee dhukkubaatii miti. Mallattoo dhukkubaati ka amma ati na gaafatte kun mallattooleedha. Baqachuun, mirga dhabuun, lubbuun namaa gatii lukkuutii gadi ta'uun kun cuftinuus mallattoodha. Garuu hundeen rakkina kanaa gabrummaadha. Hundeen rakkina kanaa biyya dhabuudha. Hundeen rakkina kanaa cuftinuu biyyi Oromiyaa jedhamtu. Durii biyya Oromoo jedha Oromoon. Biyya Oromoo Oromiyaa jechuun sasseem biyya addunyaa tanarra jirtu cuftinuu maqaa keessan adjektiif yookaan immoo baasa gootee waamuun ni danda'ama jechuudha. Akkuma maqaa adda addaa addunyaa irratti biyyi 193 biyya of danda'ee fi 2 biyyootatti kan dhiyaatan 195 kun maqaa akkasii qabaachuun kanaaf Oromiyaa jechuun irraa biyya Oromoo ta'uu nutti himaa jechuudha. So ummanni kun biyya dhabuun waan har'a himnu kana cufaa dhabee jechuudha. Maaliif hundee buqqa'e namni bakka taa'u yoo qabaate miila ofii diriirfata. Amma bakka taa'uun qabaa harka kiyya akka fireen raasee mallattoo adda addaatiin haasawaa ni jira. Afaan kiyyaan haasawaa osoo hin taa'uu dadhabee si taasisuun arguu hin dandeessu. Mee Jaal Jamaal dhiifama asumarratti waan tokko wanti dabaluu barbaadu akka yaadaatti amma fakkeenyaaf naannoo Horroo Guduruu Wallaggaa naannoo Giddaa Ayyaanaa kana keessatti yeroo adda addaa faannoon uummata Oromoo naannoo sana jiru qeesaarraa buqqiftee abiddaan gubdee kunoo guyyaa muraasa durallee baqachiistee uummanni horii uffatee kaan saamamee kaan immoo akkatti jireenya isaa geggeeffatu dhabee uummanni Oromoo naannoo sana jiru haalaan miidhamaa jira. Guyyaa kaleessaa waraana bilisummaa Oromooti kan ofiin jedhu
naannoo sana keessa gara nama 200 akka ta'u baqatee mootummaatti harka kennatee qawwee eeggataa jira. Gama biraatiin uummanni naannoo isaan keessa jiraatanii naannoodhuma isaan keessa jiraatan sana keessa yeroo uummata buqqisee dararaa adda addaa irraan geessisu jira. Kana yoo laallu mootummaan kun humna achi naannoo sanaa yoo danda'e humna hidhachiisee uummata akka achirraa warreen shiftaa yookaan immoo nafxanyoota rakkoo uummata Oromoo irraan naannoo sanatti geessan saamanii fi lafa Oromoo qabatan goossan kana akka achirraa kaasan maaliif gochuun hin danda'amne? Qawwee hiikuun maaliif filatame? Mootummaa Oromooti jedhamee odeessu namoonni tokko tokko. Obbolaa lamaantu wal lolaa jira yeroo jedhamutu jira. Haa ta'u immoo kan faannoo birrii miiliyoona 100,000 itti kennee mootummaa yeroo sana pirezidaantii naannoo Amaaraa sana wajjiniin kan hidhachiise Shimallis Abdiisaati. Kun ifa jirtudha. Haa ta'u haala kanaan gaggeeffamaa jira. Tooftaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti akkaataa silaa uummanni Oromoo dadhabu waraanni naannoo sanarraa galus akkatti uummanni Oromoo dadhabu uummata sanarra waggoota meeqa ta'anii waggaa 7 ol uummata sana keessa ta'anii uummanni sun akkaataatti dhumurratti gaggeeffamaa qe'ee isaanirraa akkaataatti buqqaan gochuutti jiru. Qoonni hoggansa qabsoo bilisummaa Oromoo yookaan ABO maal ta'uudha qaba? Uummanni kun qe'ee isaarraa buqqa'ee dararamaati jira. Haa ta'u kan kana goosaa jiru waraana bilisummaa Oromoo jechuu hin dandeenyu. Yeroo haalaan faannoon naannoo sana keessa dhaqxee bizaamoo jettee waraana iddoo sanatti qubsiiftee jirtutti kan kaleessa sabaafan ba'e jedhu har'a qawwee hiikkatee dhaqee mootummaa bilisiginnaatti harka kennachaa akka jiru nama 200 arguu jirra. Uummata dhalattoota naannoo sana qoonni hoggansa qabsoo bilisummaa Oromoo maal ta'uudha qaba? Tooftaa kamiin deemamee uummanni Oromoo baraaramuudha qaba? Uummanni Oromoo immoo maal gochuudha qaba? Waan ilkaan ciniinnatee itti deemaa jiru kana haalli nuti itti of laalaa jirruu fi haalli diinni itti nu laaltee qe'ee keenyarraa nu buqqisaa jirtu kun akkamitti ilaalamuu qaba? Kanarratti maal jetta Jaaljamal? Hayyee jaalchicha bareedaadha. Kun cuftinuu ka amma ka'e kun cuftinuu gaa akkuma duratti tokkoof yaale mallattoodha. Rakkinumti hundee kanaatu dhuguma Impaayerri Itoophiyaa har'a maqaa dhooftu qofti harka keessaa qabaa yoo jenne miti. Caphiinsa Oromootiif sababni eenyu yoo jenne Oromoo mataasaa warra garaa bulee amaloota hoogganaa ittiin dhufa. Amaloonni hoogganaa qabsoo keessatti hoogganaa fi qabsoon Oromoo walitti qabdi. Hoogganni qabsoo Oromootiif maal godhuu qabaa kan jedhu ittiin dhufa. Waan atammatti na gaafatte kan deebisuu fi caphiinsi keenya kan ganamaatu qooda guddaa keessaa qabaachuudha. Halbaqeessa kan jennu jira hooggana keessatti, hawaasa keessatti waan halbaqeessa jechuun garaa bal'atu, ka garaarraan hafne, ka garaa ofii malee yaanne jechuudha. Hiika afaan Oromoo keessatti halbaqeeyyii akkanaa kanatti rakkinoota har'a jirru kanaan nu ga'e. Halbaqiinsa qofaa miti. Halbaqni kun maal ta'e waqaraa ta'e jechuudha. Farda waqaroo jedhan, waqaroof collee jira. Farda beeyladaa yoo gargarii fuune colleen yoo ati duultelleen duula si dhaqu, dirree lolaati si dhaqu, dirree lolaati si galchu, si waliin lolu farda akka namaati. Waqaroon immoo waan itti fe'atan waan fe'aa namaa baattu qofa waan fe'aadhaan tolle yoo yaabbattillee si ciniintu jechuudha. Halbaaqessi immoo waan garaa bal'atu dhaluu qofa keessattuu dhalaa fardaatiif kan kennamu namatti as deebifne. Harreen akka namaatitti yaaddu hin jirtu. Garuu namni akka harreetti yaadu ni jira. Akka harreetti yaaduu halbaaqummaa kanatti duris ta'e har'a caphiinsa Oromootiif gosa Oromoo lamii waliin naqanii jechuudha. Dura Minilik wanni inni itti dhimma ba'e gosa lamii wal fakkaatu. Abbichuu keessatti abbichuu galaaniif gullallee waliin naquudhaan caphiinsi Oromoodhaa takka jedhee eegaluun jechuudha. Walirraa eegale.
kana waan barataniif bara dheeraa waan beekaniif gaaffina tarra kaafte kun ilma Oromoo dura waliin naqanii gandarraa buqqisuudha. Yeroo takkaan haxaayuu hin danda'an. Yoo har'a Oromoon walii galatti cal'iftee waan orroo guduruu deemu kana cal'iftee laalte bori wanni jejjiga dhaqamee baha Oromiyaa kibba bahaa kibbaa kara biraatillee dhaqee daangan jidduun daangaan taaneef hin qabu jechuudha. Tooftaa dur itti dhimma ba'an ganna 125 gara 30 duratti dhimma ba'an exactly sarma godhaa jiran jechuudha. Halbaaqeeyyii har'a jiran kana halbaaqa jenneen kana warra garaa bulan kana qabatanii namicha ati amma mataa qaadhoofte kun garaa ofiitirra dabree hin beeku takka. Gaafa namni beekurraa leekee kopportaa namaa baachuu malee nama ta'ee nama yaadee hin beekne. Warra akkanaa kana qabatanii har'a Oromoon cabsuun, Oromoo gandarraa buqqisuun, Oromoo duguuguun tooftaa habashoonni dhimma itti ba'an gorsitoota isaaniitirraa argatan ta'uu hubannaa jechuudha. The same pattern. Unkuma durii irra dhufaa jiranii jechuudha. Kan ammoo qolachuuf unkaan kun jijjiiramuu qaba. Tooftaan isaan itti deeman kun dulloomuu qaba amma booda. Maaliin dullooma kan jennu? Qabsoon ofirraa eegaluu qabdi kan jedhu. Waraanni bilisummaa Oromoo egaa yoo xiqqaate walakkaa sirni gadaa Oromoo guutuutti deebise gahee jira. Addi bilisummaa Oromoo har'a ganna 50 wayi jira. Gadaan ganna 72tti Oromiyaa har'a jirtu tan deebisuun beekamaadha jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo ganna 53 lakkaachaa jira. Wanni hafu gannuma 10 wayi. Taakkuu lafa takkaan qabannee jechuudha agarratti. Meelbaa gadaan meelbaa guyyaa dura itubamerraa ganna 8 osoo hin gahin Oromiyaa harka 3 keessaa harka tokko deebisee kan ittaan roobalee kennuun seenatti himaa jechuudha. Fagoo miti jaarraa 16ffaa jechuun ganna 600 kan hin geenye. Addi bilisummaa Oromoo garuu ganna 53tti ganda takka. Gandi guddaadha. Bakka ofii taa'uun qabaannee jechuudha. Osoo bakka ofiin taa'in qabaatin warra ratee darsa raratee gandatti bakka beetti deebi'ee jechuudha warrumaa. Egaa kanaafi amala hoogganaa kanaafi rakkoon qabsoo maal kan jedhu bal'inaan booda itti dhufnaa Halbaaqeeyyii qofa waan irraa fudhadhee waan gaaffin ati na gaafatte waan kana tuqxuufin hoogganni qoonni inni qabu badii fi milkiittillee qooda guddaa qabaachuu walumaanuu yeroo qabnu keessatti irra fiignee ilaaluun ni danda'ama. Kanaaf roobni har'aa dhiha Oromiyaa orroo guduruu ga'e kun boru Finfinnee galaan takkaa'uu giddu gala tuulama waan hin geenyeef bori sikkomanda waan hin geenyeef bori ituumbanna waan hin geenyeef bori qal'a waan hin geenyeef hin jiru jechuudha. So kanaaf maal ta'uu qabaan har'uma ammuma yerootti kennuu dhiifamee balaan amma guddinaan as deemu kun achumatti akka dhaabbatu achumatti akka hin dabarre godhuun dirqama dhaloota Oromoo maraati. Kallattiidhaan immoo dirqama fudhatee kallattiirra kan jiru waraanni bilisummaa Oromoo maal ta'uu qaba kan jennu hoggana keessatti ilaallaa dirqama duraatii jechuufini. Egaa kanaaf har'a ilma abbaa gadaa kan jennu irraa abbaan gadaa ilman qabu irra deebinee jenne warra sanirraa wanni eeynu hin jiru ilmaan bofaati. Wanni facaafanne bofa gaafa jaarraa 18ffaarraa gaafa Minilik jalatti kufnurraa eegalee nu qabate paatarnuma isaa irra deemnaa jechuudha. Ilma goobanaati har'alleen ka jiru. Isaanirraa maal akka eegnu naan galle osoo waan jijjiirin waa eeguu hin dandeenye. Mishin gaafa caafnee qamadii eeguun sirrii miti jechuufin Oromoon illee dhaggeeffannoon illee dhaloonni har'a jirullee akkanaa beeku wanni fedhu. Mishin gaafa caafnee qamadii murannaa eeguun murteessu. Qamadii murachuuf qamadum. Har'a qamadii facaafnee hudhamee jira. Maalin nu hudhee booda keessan laalla. Maaltu hudhee qamadiin sun akka ol baatee firiinooraan yoo hudhamnee jira. Maalin keessa ala. Mishin gaafa caafnee qamadiin eegnu. Kalee
nama gosa isaa irraa dhalate akkuma beekamu gosa galaan keessatti gosti sadeen gosuma takka dura kan cabsan gullallee cabsuudha jechuudha. Kan cabse immoo abbichuudha. Har'allee immoo orroorraa eegaluun maal godhuuf marqasi afuufuun maaliifii jennaas nyaachuuf jedha. Kanaaf egaa yoo miila nu nyaachaa jiramne mataa haga ga'an taa'anii ciisuun ani dhaggeeffatoota Oromoo fannisaa hagan man irraa jedha waan sanii. Ayyee galatoomi jaaljamaan egaa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti tooftaaleen kanaaf barbaachisan namni irratti mari'atee hoogganni gorfamee haalli silaatti wanti kun hiikkatuma ture. Maloota walii dha'uutu ture. Oromoo bal'aatu biyya alaa kana keessa jira. Wal ijaaranii sila akkaataa namni ittiin waan kanarra aanuu danda'u diinagdeedhaan hayyoota hedduutu jira. Hayyoota sila gassiqanii waliin mari'achuutu ture. Kun hin taane qooda hogganootatii fi gorsa qabsootiif barbaachisu natti fakkaata. Qabsoo bilisummaa Oromoo irraa keessatti hoggansi ga'eensaa maali? Rakkoon hoggansaa tokkummaa fi amanamummaa furuudhaaf akkasumas immoo dargaggoonnii fi qabsaa'onni dhaamsi ati dabarsituuf yoo jiraate darbees immoo jaarmiyaan biyya alaa kana keessattis ta'e biyya namni fakkeenyaaf fageenya irra jiruu fi namni itti dhiyeenya qabsoo jiru gargari. Hayyoonni barnootaan yookaan hubannoo barnoota idil addunyaa kanarratti dhimma qabsoo Oromoo irratti, dhimma diinagdee Oromoo irratti, dhimma siyaasaa Oromoo irratti waa qoratanii fi waa gilgaalanillee jiru. Gaaddisa hayyootaallee dhaabnee akkaataan itti ture waanuma waliin nu beeknu. Mee maaliif akkamittiin qabsoon keenya kun fuulduratti furga'a? Rakkoolee har'a uumamte kanaaf illee namni lama sadii walitti dhufee waliin mari'atu hin jiru. Hayyoo hedduu qabna. Callifameetuma dhiifama. Oolmaan mucaan namaa qabsoo kana keessatti dabarse hundumtuu daaraadhaan dhaama. Daaraatti itti namma. Galanni hin jiru. Galata jechuun jabaadhu. Qabsoon kan walooti. Jabaadhaa hin jabaanna rakkoo kana immoo akka kanatti hin furraka jedhee wal gorsutu hin jiru. Kanaaf qoonni hoggansaa fi qoonni gorsaa qabsoo fuulduratti oofu akkamittiin ilaalama? Akkamittiin wanti kun immoo gara fuula duraatti furmaata godhachuudhaaf qabas ka jettu walumaan dhaamsa qabdu mee kanarratti nu dabarsu yaada. Galatoomi jaala kiyya ammallee sin galateeffadha deebi'ee qabsoon rakkinumti qabsoo tanaatu mee dhuma kitmaa sirna gadaa laaluu nutti hafu waan dheeradha. Suni gadaan akkatti kufee fi akkitti maal rakkina qabu yeroo biraatti deebina. Hagumaatti bilisummaa Oromoo qabsoo Oromoo tanaaf baranummaadhaan sirna har'a jiru kanaan sirna baranee yoo jennu qabsoon Oromoo bifa adda addaatiin qabsoo godhaa ture. Namni dhuunfarraa ka'ee waloon ta'ee waldaa adda addaa ijaaruudhaan qabsoo godhaa akka ture waliinuu yaadannaa jechuudha. Fakkeenyaaf waldaa akka Afran Qal'oo hayyeegaa rakkoolee dabran kabara dheeraa dhiifnee qabsuma hidhannoo qabsoo siyaasaa bilisummaa Oromoo baranummaan gaggeessuu itti fufee gannoota 50 kana yoo laalle rakkoon qabsoo Oromoo maali? Maaliif galii kaaniif hanqanne? Maaliif bakka hin geenye jennee yoo laalle rakkoo bakka lamatti qooduu dandeenya jechuudha. Rakkoon diinni sirraan ga'u akkuma jiru ta'ee dhaabbataadha. Rakkoo diinarra aantu kan akkuma beekamu jechuudha. Wanni tokko yoo karaa deemtu waasi dhiibu jira. Dhiibda sirra aantaa jechuudha. Maaliif dhiibbannee waan kaaniif sanirra ga'uu dhabne yoo jenne waa lama. Tokkoffaa
kaayoo qabda. Kaayoo jechuun mul'ata hooggana tokkooti. Mul'ata jennee kan jennu kun kaayoo kan jennu kana. Mul'anni hooggana tokkoo maali? Mul'anni addi bilisummaa Oromoo maali yoo jenne rakkoo ganama kaafne san abbaa biyyummaati. Biyya deebisu, biyya ofii deebisanii dhuunfachuudha. Mul'anni kana yoo ta'e kan biraa mul'ata san bakkaan ga'uuf istiraateejii yookaan tarsimoo lafa keetta. Tarsimoon lafa keeyyamu kun akka ati itti deemtuu fi akka ati bakkaan geessu bara dheeraa lafa keessa ta'e tarsimoo san. Sadaffaan tarsimoo san shasharaftaa jechuudha tooftaa. Tooftaa akka itti deemtu, kara deemtuun guyyaa deemtu, sa'aa deemtu, akka itti deemtu waan si barbaachisu kun cuftinuu tooftaa. Waan sadeen kana keessa rakkinni qabsoo Oromoo maali yoo jenne kaayoof tarsimollee miti. Mul'ata irratti rakkoon jiraa jechuudha mul'ata. Mul'anni rakkoon jiru Oromiyaa fi Itoophiyaa jidduudha. Oromiyaaf lolaa Itoophiyaa ofii qabuu hin dandeettu. Ilaahu akka wal faallessu laala. Kakaateef Oromiyaaf kan loltuun Itoophiyaa impaayera. Impaayera bal'isaaf loluu fi impaayera diigdee Oromiyaa ijaaruu waan garagaraati. Ila rakkoon tun namuu haa hubatu. Uummanni Oromootillee qabsaa'onnillee wanni hubachuu qaban wanni addi bilisummaa Oromoo barbaada biyya walabummaadha. Wanni hooggana kana keessatti mul'ataan wal xaxe lakki Itoophiyaa malee karaan nun baasu karaan deemsa keenyaa Itoophiyaa keessa bahaa. Bara 1969 irraa eegalee wal xaxaa akkanaa kanatti ture jechuudha. Aga 74 ga'utti kataagorii yookaan immoo qooda lamii kanatti ture jechuudha. Impaayera bal'isuu maqaa impaayeraa keessatti nu majooritiidha. Guddina qabna. Yoo waan cufa dubbanne yoo waan keenya dhuunfanne kan jedhuuf garuu Itoophiyaan tunuu nuyi Itoophiyaa irra teenyee ukkaamsinee Itoophiyaa taa'uu dandeenya kan jedhuufi lakki nuti biyya qabna. Biyya teenya dhuunfannaa kan jedhu jidduu ture jechuudha. Haga qaamana irraa sa'a amma aniif si teenyaa soonu kanatti kana jira. Kun rakkina mul'ataati. Kaayoo jechuudha. Rakkinni lammaffaan rakkina hoogganaati. Mul'atuma kanaan wal qabataa jechuudha. Hoogganni mul'ata isaa tokko dhokataa mul'ata ifaatii miti. Mul'ata dhokataa tokko bakkaan gayuuf halkanii guyyaa faallaa kee deema. Aniif si amma mul'ata adda addaa yoo qabaanne siina gaafatu faallaa kee deemuuf deebisuuf yoon deeme afaan keenya walitti hin qajeelu. Anillee waanan sirra aanuu fi waanan haasa'u kana uummatatti himachuuf tattaafadhuufi atis waan na gaafattu kana uummataaf na saaxiluuf jedhu yoo goote gaazexeessaa fi dubbii san namni deebisuu waliin galu jechuudha. Aniif si'uu fakkeenya kun. Waan amma fakkii amma siime xiqqoo tanatti ture jechuudha. Qabsoo Oromoo keessa bara 50moota lakkaa'anne kana keessa dhokataa ture. Ani abstraactive garuu yoom saaxilamaa dhufe 1991 saaxilamaa ifa bayaa dukkana keessa kan ture dimimmisatti bayaa dhufe jechuudha. 2018 dhibbatti baqayfatee gara deemuuf sangahee jechuudha. Ni milkaa ammallee milkoofne waan ammallee milkaa'ee itti fufaa jira qabsoo 2018. Haga argate san itti milkaa'e san amma guututti waan jedhu san bakkaan ga'uuf itti deema. So rakkinni qabsoo Oromoo hoggana qofa osoo hin ta'in ilaalchallee ture mul'ata isaa ture kaayoo irratti rakkinni ture jechuudha. Hoggana kaayoo isaa bakkaan gaachuuf qabsaa'u jira keessa taa'ee hoggana immoo keessa taa'ee kaayoo isaa walabummaa bakkaan gaachuu keessatti arba lama wal lolutu akka mayraa arbi lama wal lole kan miidhamu dachiidha yookaan mayraa ummanni Oromoo jidduu tana keessatti sigigaataa ture jechuudha. Micciiramaa ture jechuudha. Bineensi nyaachaa ture jechuudha. Bakka buqqa'aa baqataa miidhamaa ture miidhamaallee jira baqachaallee jira gurra lubbuun namaa lukkuun geettu kan jennu sadarkaa har'a geenye kanarra ga'e jechuudha. Egaa mee
hagana yoon jedhe amalli hoogganoota fi rakkinni qabsoo yookaan milkaa'inni qabsoo maalii kan jedhu kana irra fiffiigee waa'ee bifa amala hooggana tokko maaliif maqaa kee yookaan immoo bakka itti guddatte natti waan ati taate sitti maa jedhedha namni waa beeku namni hayyuun bakka itti guddatte natti amala keeta sitti maa wanni amala kan kaasuu fi dhaggeeffattoonni fi uummanni Oromoo amala hooggana isa dura deemaa ture yoo beeke kaammallee dura deemullee yoo beeke ka ittaanu maal ta'aa isatu itti malataa jechuudha dhimma hawaasa kanaati. Garuu amala namaa beekuu qaba. Kun saayinsaa wadhaa jechuudha. Amala qormaata ilma namaatti ta'uu fi qormaata qabsoo bara dheeraa argine kana keessatti warroonni amma amaloota kana qaban yoo beekne yoo amma amala kana amma qaadhadhee amalli kun na fakkaachuu si fakkaachuu nama biraa fakkaachuu singaafadhu jechuudha. Atuu qajeelchitee maaliif qabsoota narra ture namu maqaadhanillee ta'u qaamanillee ta'u qabsoota narra waan tureef ni beeka. Kanaaf kaasuun na barbaachise. Amala qabsooti fi amala hoogganaa fi waan qabsoo irratti jedhu kan jennuuf irdaadeessa kan jedhantu jira. Amala hooggana irdaadeessa. Irdaadeessa jechuun maali? Irdaadeessii fi morgoggeessu wal fakkaata. Irdaadeessi histummaa qaba takkaa'u waan tokko miqqanyummaa qaba waan tokko ana malee yoon ani hin jiraatin wanni abbaan fedhee habadu yoo anduu ardaan biqiliin harreessan jechuudha. Irdaadeessa kan jennuun mata jabina qofa osoo hin tahin ana beekaa qofa osoo hin tahin waan akka kalafatummaa qaba ana beekaa qaba of tuulummaa qaba tiyyaan malee hin taatuu qaba. Irdaadeessa kan jennuun kun sirna Oromoo haasaa Oromoo keessatti dubbii tana jala naa harraqadhuu naa qabadhu dhaggeeffattoonni keenyallee jala haa deeman. Irdaadeessi kun hir'ina qabaa jechuudha. Hir'ina ofii qabu nubatu waan ofii beeku tiyya maleedha. Durillee har'allee ammallee borullee waan kana jecha kan naa qabadhu. Eenyu fakkaatti yookaan ana fakkaatti. Yoon bakka hooggansaa ture. Yoon akki hiree qabaadhee hooggansatti dhufe. Irdaadimmaa kana yoon an qabaadhe hir'ina an qabaa jechuudha. Maaliif tiyya malee hin taatu waan an jedhuuf. Garuu hir'ina waan an qabuuf immoo waan jedhu san guutee waan qabsoon narraan feetu san hin horadhu. Lammaffaan morgoggeessa. Hoogganni morgoggummaa qabu amala namaati amala hoogganaa ta'an amala uumaa namaa. Morgoggummaa qabaachuun diktaatara ta'uu danda'a malee waan ka'eef san haga irratti du'utti haga bakka hanga yookaan irratti du'a yookaan irraa dhaba malee irraan ganu. Hoogganni morgoggaan qabsoo san hin ganu. Irdaadeessi ni gana yoo fedhe ni mimmilqa. Garuu immoo beekumsa gahaan qabu waan san bakka siin gahu waggaa 29 fa'aa aangorra taa'uu mala yookaan immoo umrii isaa guutuu aangorra taa'uu mala. Irdaadiyyummaan sun maaliif abshaalummaallee qaba jechuudha malteedha. Morgoggeessi garuu waan jedhe sanitti abba feete yoo himte gorsite waan feeteetten duubatti hin deebi'u. Garaagarummaan isaanii kana kaayoo irratti isa irratti du'a malee hin dhabamu. Kana keessatti mee morgoggummaa waan kanaa yoo ati ilaalte ka ittaanu laallet morgoggeessa fi waan ilaalla. Qodhoba jechuun hanquu jechuudha. Afaan Oromoo keessatti qodhobeedha wanni tokko yoo jenne hanqataadha. Guutuun qabuu jechuudha. Qodhobeenillee hanqina waan qabuuf waan ati jettetti hin amanu si shakkaa. Shakkii saniif jecha waan fudhatamuu qabu. Waan amma ati jette kana laala. Hayyoota jira. Hayyoota diinagdee, hayyoota siyaasaa, hayyoota qorqalbii, hayyoota waraanaa, hayyoota adda addaati jira. Kanatti hin quufu qodhobeen. Ofumaan mala ufoodha jechuudha. Ufoof qodhobeen walitti dhiyaata. Qodhobummaan garuu haga isaatti ni tattaafataa hin bal'isu. Kattaanu laalla.
qonxolloo jira ammallee. Qodhobeef qonxolloon kun wal hanqata wal fakkaata. Yoo qonxollate qonxolloo jechuun waan gabaabaa jechuudha. Gabaabsee yaada fageessu mul'anni isaa gabaabadha. Waanumarra hogganni qonxolloon tooftaa irratti xiyyeeffata. Tarsimoo dhiise. Yoo qonxollate yaadni isaa tarsimoo tooftaa qofarratti waan deemuuf tooftaa fashaluu mala. Istiraatejjiin koo yookaan tarsimoon kee bal'inaan ollaalin tooftaa jijjiiruudhaaf yeroon argatu jechuudha qonxollaan kun. Yaada isaatirraa hanqina surrii isaatirraa bal'ina danda'ee ilaala. Maaliif hogganoota waloo gorsitootaan hin marfamu. Sirna gadaa keessatti hogganaa jechuun nam tokkoo miti eenyu. Gorsaa jechuun nam tokkoo miti. Warra gadaamoojjii soorata ba'an takkaahuu warra lubaatiin gorfama jechuudha. Warra gogeessa keessa turanii waggaa 8 booda hojii baallii galchanii hoogganam. Dirqamni isaaniitu hooggana itti aanu gorsuudha. Kanaaf gorsitoota san si fudhatu jechuudha qonxolloon. Gorsitoota hin qabu. Yoo guddate nama tokkoon gorfama. Kanaaf qonxolloon illeen rakkoo qabsoo keessatti qaba jenne. Holboqa yaallee jira. Holboqqeessa kan jennu abbaa garaati. Waan argateef yeroo cufa wanni hoogganni ganuuf kanaaf laalamee hoogganoota amma dura ture. Eenyu ganee? Eenyu ofirra jira? Eenyu kaayoo san bakkaan ga'ee kaayoo irra jira? Egaa amala hooggana holboqeessaa qabaachuudha jechuudha. Kattaanu karaabessa. Egaa karaabessa jechuun beeyladaa ati itti fe'attee yaabbattee waan adda addaati si gargaaru karaabessa yoo jedhan kas si baatu baattoo jechuudha. Hoogganni karaabessi karaa si deema. Karaa si dabarsa. Bakkaan si gaa si baata. Hoogganni karaabessi gaala waatati. Gaala waataa abbuma fedhe waan fedhetti fe'ata. Hoogganni karaabessi kosiidha. Abbaa fedhe waan fedhetti darbata. Hoogganni hayyuun hooggana jechuun hayyuun kosii ta'uu qaba. Amalaan kosiidha. Abbaa fedhetti amala fedhetti fe'ata. Abbaa fedhe ba'aa fedhetti fe'ata. Kanaaf karaabessa wanni jennuuf nama baatuuf akka itti baatuuf bakka itti baatuuf gara deemu beeka. Qilee irraa siin gora. Gaararraan si ba'a. Karaa si qaxxaamursa. Bara si dabarfachiisa. Hoggana karaabessa kan jennuuf kanaa jechuudha. Qonxolloo fi waan armaa olitti tuqne kana garaagara wanni isa godhu waan danda'e baattuudha jechuudha. Baattoo waan ta'eef. Kattaanu lookoodha. Karaabessiif lookoo teepha fe'umaa wal fakkaata. Fe'aa ni beeknaa jechuudha. Fe'aa karaabessa irratti wayii fe'attu. Karaabessi waa baata jenne teepha xiqqoon yoo feete qonxolloo yoo toote teepni sun midhaan atirra keette sun irroora irra loon harree haa ta'u farda haa ta'u warra gaala haa ta'u fe'ee waan wal gahee fa'uu hin dandeenyeef fe'aan sun irraa jigaa rakkinaan si balleessa jechuudha. Hoogganni qonxolloon waan akkasii ta'a. Lookoo yoo ta'e akka fedhetti marfatee waan ati feete san guutuu qabee qarqabee fe'aa sanirra taa'ee karaabessi sun waan fedhe baatee bakka ati deemtu san gabaan naqadhu waan feete naqadhu siin gaa. Kanaaf hoogganni karaabessii fi lookoon wal fakkaatu jechuudha. Kan biraa kan wal fakkaatu hooggana leexaa. Leexaa jechuun gadhiifamaa kan sirna hin qabne, kan tartiiba hin qabne, kan gara deemu hin beekne, kan karoora hin qabne, kan tooftaa hin qabne, kan mul'anni isaatu leexaa garuma arge gulufu itti gulufuu malee gara deemu hin beekne. Kana yoo laalle egaa waan an duratti jedhe sana adda bilisummaa Oromoo jaarmiyaa Oromoon qabdu keessaa jaarmeen sirnaa kan waraqaa barraa'ee qabu, kan kaayoo qabu, kan sirna gadaa haga tokko guuttatee qabu, kan mul'anni isaa guututti Oromoo bakkaan ga'uu danda'u maaliin hoogganamaa ture as keessaa isinumaa fanniisa leexaa ta'uudhaan jechuudha. Gagar deemu hin beekne. Kaatee loluu malee, kaatee nyaattee dhugdee deemuu malee, dhabdu agabuu buluu malee hooggana leexaan akkasii
tis qabsoo Oromooti irratti rakkina qabaachuu arginaa jechuudha. Kan biraa ko'isoodha. Ko'isoo jechuun waa bu'aas hin qabne waan hir'uu hanqina qabu ko'isoo. Hogganni kun leexaa fi ko'isoon kun wal fakkaata. Ko'isoo bu'aas hin qabne siillee hin baatu. Okkotee mukaati. Okkotee mukaa harceetti naqxee ibiddarra yoo geette mukni nuuni boba'aa jechuudha. Ofiifillee nyaattu namaafillee laattu jedhan okkoteen mukaa. Okkotee faaraa yoo taate bishaan oowwiftee marqattee waan feete shiimootti affeelattee irraa nyaatta. Ofiifillee ni nyaatta. Okkoteen illee ni nyaatti jedhan. Qotaan jalatti hafu sun ta'isiiti jedhan. Isiin maal nyaattii miti fakkiif jedhan. Kanaaf hogganni ko'isoon okkotee mukaa ta'aa jechuudha. Egaa amalli hogganoota kanaa haga tokko yoo ilaale narsist diktaatar maarree kan jennu kun sirna gadaa keessatti afaan Oromoo keessatti jechoota Oromoo keessatti kana fakkaatu. Hogganoonni kun kamtu si milkeessaaf kan soongomsaallaa wanna hoggansa waloon feeneef hoggansi mul'ata qabu waloodhaan wal hoggana. Hoggansi mul'ata qabu xiqqaa guddaa dhagaa. Hoggansi mul'ata qabu wal jala deema. Ummanni sadii hogganillee sadii jechuudha. Hoggana mul'ata qabu namaan deemu, hoggana mul'ata qabu san jala deemu, hoggana mul'ata hin qabne namaanillee hin deemne, nama jalallee hin deemne rakkisaa irra guddaa ummanni keenya har'a nutiin kuni nalleessillee dabalatee sadaffaa kanaa jechuudha. Nama jala hin deemnu, namaanillee hin deemnu. Mul'ata hin qabnu, mul'ata namaa jalas hin deemnu. Sadeen kanaa jechuudha ka Oromoo dhibe har'a. Hayyuun hin dhabamne, namni namaan deemu hin dhabamne, gadi hin bayu. Ifni isaa ifa okkotee keessatti gabbaheen ifu ummataaf. Wanni kana godhe waan ukkaamsee har'a ummata duran deema wanni jedhu waan akka ko'isoo, waan akka leexaa. Fuuloon irraa baate, farda fuuloo hin qabne, afkuchoo hin qabne, cancala hin qabne. Fardi yoo afkuchoo hin qabaatin qileettis si deema irraa qabsuu qabdaa jechuudha. Namni irra taa'u sun leexaa yoo ta'e immoo gara fideensi gulufaa jechuudha. Soo rakkinoota amaloota akkanaa uumanni kanatti qabsoo Oromoo har'a ganna shantamoota kana lakkaa'ichisee ganna shantama kana keessatti miliyoonotaan akka buqqaanu akka dhumannu akka beelofnu taane jechuudha. Goone wal goone taane halbaaqessan nu keessa jira ammaati maqaa dhoofte suni garaadhaaf bule. Halbaaqessa jira faarsee bulaalillee kan maa dhufe garaaf nama faarsa. Halbaaqessa keessa jijjiita ummata ofii buqqisiisuudhaan akkuma duratti jenne sirna Minilik keessatti namumti tokko garaa ofiitiif jecha nama tokko gosa takka irratti duulee gosa san cabsuudhaan takkaadhaan bara dheeraa keessatti ummata Oromoo cabsisanii har'as orroon eegaltee jechuudha irra deebina. Orroo irraa eegalanii jiru. Boreessatti maayii aanuun itti dhufuuf teenya yoo har'an ka'in yoo sa'a amma dubbanneen kana booda kaanee waan uumin. Mee gaariidha. Asirratti waanuma bareeda kaastanii egaa amaloota hogganootaa nu ibsiteerta. Kuni akkuma walii galaattidha kan nu himtani. Akka Oromoo qofatti otoo hin taane jeneraal. Hogganaan qabsoo bilisummaa Oromoo tokkummaa uummata Oromoo akkamitti ijaara akkamittiin tiksuu qabattee yaadda? Baay'ee bareedaadha. Galatoomii horiinaa buli. Hogganni tokko amalli hogganaa dura wal ijaara. Tuuta waliin jiru. Gogeessa waliin jiru wal ijaara. Sagaleen gogeessa addatti kanan sin gaafadde hogganni qabsoo bilisummaa Oromoo yeroo ammaa jiru kuni fakkeenyaaf rakkoolee kun himtaniirtu. Rakkoo hedduu amala hoggansaa taatee jiru irraa dubbanneerra. Hogganaan qabsoo bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kan tokkummaa ilmaan Oromoo tokkummaa uummata Oromoo keessaa fi alaa akkamitti ijaaruu qaba akkamitti tiksuu qaba kan keenya kan Oromoo. Baay'ee bareeda sanumatti dhufuuf deema. Hogganni kun dura wal ijaaruu qabu ofii isaati. Hogganni har'a jiru kun dhaloonni har'aa kun waan amma haasofne kana argee jira jechuudha. Qabsoo Oromoo bakka itti mucucaatte bakka itti cabxe rakkina jiru argee jira. Har'a keessa jira rakkinuma san keessa deemurra
rakkina san keessaa miila ofii fudhachuu qaba. Argee jira, beekaa jira. Keessaa miila ofii baafatee maal ta'uu qaba kan jennu tokkoffaa gorfamuu qaba. Gorsawwan ati irraa fudhattu nama kufeerraa gorsa fudhachuu qabda. Nama milkaa'eerraa gorsa fudhachuu qabda. Nama milkaa'e qofarraa gorsa yoo fudhatte boru kufuu malta. Nama kufeerraa illee gorsa fudhachuu qabda. Maalitti kuftee, eessa kuftee kan jedhu wanni kufaatii isaatirraa barnootaati fudhattuuf gorsa fudhattuuf akka inni kufe sanitti akka hin kufneef. Wanni nama milkaa'eerraa gorsa fudhattuuf akka inni milkaa'e san daran milkooftee kaayoo kee bakkaan gaachuuf. Hoggannarra jiru kun gattaa'ee waloodhaan gorsoota nama kufee fi gorsa nama milkaa'eerraa illee fudhachuu qaba. Kana jennu hayyoota Oromoo har'a jiran kan ofii ijaaramuu qaba. Dura ofii tokko ka'uu qaba. Hogganni kun tokko yoo jedhan hogganni tokko ta'e uummata isaa tokkoomsuu hin dadhabu. An akkanan laalutti bakka nan jiruttiif nama waliin jiru hawaasan keessa jirutti hogganan an keessa jirutti hogganan an waliin jirutti nu tokkummaa qabna. Akka kiyyatti marii qabna, jaalala qabna, ilaalamee qabna. An akka kiyyatti kun keenya hawaasati. Hogganni dirree hogganu, hogganni saba kanaaf qabsaa jiru kun tokkummaa qabaa wal mari'ataa nan qaba yoo jedhe tokkummaa isaa kana hoggansa isaa kana hoggansa hawaasa Oromootitti gaffiduun Oromoo tokkoomsuun dirqama. Wanni an argu garuu faalladha. Wanni an argaa jiru kun waan an argaa jiru namni biraa arguu dhabuu ni mala. Hawaasni Oromoo yeroo kam caalayyuu isaa faca'ee callisee afaffaan jee mana galeen argaa jira. Hogganni kun tokkummaa kanaaf qabsoo tana fiduuf ofii tokkoomee hawaasa isaa tokkoomuu qaba. Hawaasa isaa tokkoomsuuf immoo hawaasa gabbahee rakkoo hawaasaa gaafachuu qaba. Maal rakkattanii? Maal feetanii? Fedhii hawaasaa gaafachuu qaba. Namni tokko atamma na gaafatte. Deebii si deebisuun kiyya dirqama. Sin quubsuun waan biraati. Na gaafatte exactly gaafuma teessan tasii dhufa. Waan ati na gaafatte hogganni kun akkamiin hawaasa kan takkoomsaa akkamiin rakkina kana keessaa baasa jettee na gaafatte. Waan an danda'uun jechaa jira. Hogganni kun gaafatamee jira akka yaadutti. Hawaasni gaafatee jira qabsoodha. Hiyyummaadhaan gaafatee jira. Du'aan gaafatee jira. Jiruun gaafatee jira. Buqqa'aa jira. Ka ammaati kumti kunuu ragaadha. Daafii kana deebisuuf kophaasaa qawween ifaajuu qofaa miti. Hayyoota atamma maqaa dhoofte kan anaaf sillee dabalate hayyuu jechuun namoo saba ofiitii mataa ofii beeku. Waan biraa dhiisi. Hayyuun nama waan ofii eenyummaa ofii beeku. Gaafachuu waliin gattaa'ee mari'achuun hayyuu oliitii jechuudha. Hayyuu amma maqaa dhoofne san. Hayyuu karaabessa jenne san. Karaabessoonni hin kaasefuu kan hayyuu nama baachuu danda'u. Amala namaa. Hayyuun kosii jedhee waan. Kanaaf hogganni har'a jiru kun dhaaba har'a jiru kanatti lubbuu godhuuf dhaaba har'a jiru kana kaayoo isaa bakkaan ga'uuf mul'ata isaa bakkaan ga'uuf dirqama gattaa'ee hawaasa isaa waliin mari'achuu qaba. Hayyuu isaa waliin, beekaa isaa waliin, wallaalaa isaa waliin, jaarsa isaa waliin, ijoollee isaa waliin cufa waliin wal mari'atee nama kana tokkoomsuu danda'uu qaban jedha. Gaaffii ta'uun daaritti itti dhufe rakkina har'a keessa jirru kana keessaa bahuuf dirqama hawaasa isaa waliin gattaa'ee mari'achuu qaba. Waan itti waa'ee gorsaa fi gorsuu kan jedhu irratti yoo hiree qabaannetti dhufna maal ta'uu akka qabu garuu wanni nan gorsu akka gorsaatitti gattaa'ee hawaasa waliin haasa'ii hawaasa kee rakkina keessa jiru hawaasaa beek. Uummata Oromoo miliyoonotatti lakkaa'amantu rakkina keessa jira. Namni 3-4 rakkoo keessaa si baasa jedhee kophaa fi gurra nama miliyoona 3 keessa taa'ee rakkoon kee maalii jedhee gaafachuun dirqamaa kan jedhu tanne si deebisa yoon tuttuqe. Ayye galatoomi gaafiin keenya gaa isa xumuraatti deemu jirra. Amma fakkeenyaa fi ga'ee miidiyaa walabaa irraa waa'ee miidiyaa irraa waa dubbanna.
Ga'een miidiyaa walabaa haala yeroo ammaa kana keessatti maali? Fakkeenya miidiyaa walabummaa Oromiyaa akka meeshaa tarsiimoo qabsoo bilisummaa Oromootti akka tajaajiluuf itti deemaa jirra. Hoggansas ta'e, dargaggoota ta'e, uummata bal'aa, miseensota jaarmiyaa, qabsoo Oromoo bifa tarsiimoo ta'een otoo inni karaa isaa irra hin dabin walabummaa ganama kaa'amteef sana akka galmaan ga'uuf itti deemuu jirra. Ga'een miidiyaa walabaa irratti namni yaada isaa walabaa dhiyeeffachuudha qaba. Yaada akeeka qabu, yaada sirna qabu, namni ukkaamamee yaada isaa dhorkamee waan dubbachuudhaaf qabu, waan saba isaa qaqqabsiisuudhaaf qabu sirnaan akka inni ibsatuuf dirqama ta'a. Oromoon miidiyaa kun miidiyaa jaarmiyaa ABO bootiin haa dhaabbatu malee tarsiimoo bilisummaa Oromootii fi tarsiimoo walabummaa Oromiyaatiidhaaf kan inni tajaajilu. Hoggansaaf dargaggootas akkuma jalqaba siin jedhe hoggansis ta'ee dargaggoonni uummanni Oromoo akkamittiin qindeessuu qaba? Waan kana akkamittiin qindeessee tajaajila miidiyaan walabaa kunis akka inni gabbatuuf ta'es immoo miidiyaan walabaa irratti Oromoon yaada isaa walaba ta'e fakkeenyaaf dhimma walabummaa Oromiyaa irratti dhimmi walabummaa Oromiyaa fakkeenya fuulduratti yoo Rabbi jedhe yeroo gabaabaa keessatti haala walabummaa Oromiyaa irratti wantoota qopheessineetu namoota hayyoota irratti dhiyeessinu ni jiraata. Mee maal akkamittiin qindeessuu qaba jettee yaadda Jaaljamal? Fayyaa ta'e jaalchicha dhimmi miidiyaa dhimma jiruu namaati. Hawaasni bara dhalatirraa ka'ee namni oduu wal dabar gurra ummataatii wayitti jedhanii fakkeessuufii miti. Namni walitti haasaa jiraachuudhaaf oduu walii dabarsaa, jiruu walii dabarsaa, gadda walii dabarsaa, gammachuu walii dabarsaa, jireenya hojii jiruu guutuu walii dabarsa. Bara sirna gadaa, bara lolaa, bara teeknooloojiin har'a jiru kun hin jirre keessatti namni waan adda addaatiin oduu walii dabarsaa ture. Yoo oduu qunnamtiin hin jiraatin namni jiraachuu hin danda'u. Bara kana keessatti immoo bara teeknooloojiiti, bara saayibariiti jechuudha. Saayibarii jechuun bara akka amma waliin teenyee haasofnuu kana. Biyya hagamii fi eessa hagam walirraa akka fagaannu ni beekna jechuudha. Garuu amma teeknooloojiin waliin nu dhiyeessee akka nama wal bira taa'ee waliin haasoo yaada wal jijjiirrachaa jira. Egaa bara kana keessatti miidiyaan qaama lolaati. Miidiyaan qaama oomishaati. Miidiyaan qaama teeknooloojii hawaasa tokkooti. Miidiyaan jiruuf jireenya dhukkuba irraa ba'uuf waan adda addaatirraa waan balaa adda addaarraa baraaruuf sagalee walii ta'uuf barbaachisaa ta'uun waliin gaafachiisu jechuudha. Kana keessattuu miidiyaa walaba wayita jennu miidiyaa ati eenyumtuu kan dubbadhu akkas godhi kana jedhii kana naa hooqii kana asna dhukkuba osoo hin jedhin bakka ofii isa dhukkubu bakka ofii isa hoo'isiftu bakka ofii dubbachuu qabu yaada ofii irratti dubbatu dhimma biyya isaa irratti dubbatu dhimma bilisummaa isaa irratti dubbatu dhimma mootummaa ofii ijaarrachuu deemu irratti dubbatu dhimma abbaan irree isa hanga'u irratti dubbatu dhimma miidhaan isarra geettu waan amma haasofnu kana jechuudha. Biyyarraa isa buqqisu gandarraa isa buqqisu irratti haasoo waan ta'eef miidiyaan har'a ija keetiin garaagarummaan qabu jechuudha. Ija akka ijaatitti ija akkamitti tifata abbaan miidiyaan ija ofiiti. Miidiyaan arraata ofiiti sagalee jechuudha arraba ofiiti. Miidiyaan garaa ofiiti. Miidiyaan mataa yaada keetiiti jechuudha. Yaada ofii uummatte san yaada kee hawaasa keetiin geessa. Kanaaf waan akkanaa waan ofii keetiif jiruu jireenya keetiif faayidaa sii qabu akkamitti guddifattaan akka ilmee keetii ta'uu qabaadha akkatti yaadu. Ilmee teeti akkamiin guddifta? Ilmee tee garaatti baattee lafatti harma hoosiftee itti uffiftee barsiiftee nyaachiftee namummaan geessa. Gaafa guddate immoo deebi'ee si sooraa jechuu inni nu. Deebi'ee harka si qabaa jechuu inni nu. Deebi'ee yoo duutelleen si awwaalaa jechuu.
yoo duutellees yaadataa jechuudha akkuma gootota har'a yaadannu kanatti. Akkuma har'a jennu kanatti gootota qabsoo Oromoo jennee yaadannu kanatti. So kanaaf hanqinoota dabran wal yaadachiisaa, hanqina amma jirru wal jajjabeessaa, ta'uuf duraa immoo irraa wal barsiisaa deemnanii jechuun miidiyaan. Miidiyaan waltajjii barnootati. Miidiyaan waltajjii yaadaa fi marii waliin dabarfan. Miidiyaan yaada irraa wal barsiifnee irraa waliin barannu waan ta'eef waan inni feesisu cufaa wal guddisuun akkuma ilma keetii fakkii ilmaatitti tan fudhadhe ilmee tee waan gootu guddina nama eenyutu ol akka isiin guddattu waan feetuuf miidiyaan kun ilma Oromooti, ilmee teeti, ilma saba kanaati, ilma qabsoo tanaati, ilma qabsaa'otaati haa guddifannu. Waan inni barbaadu kana barbaadaa kana hanqatin jedhu waan miidiyaan tokko barbaadu ni beekna. Teknoolojii har'a irra geenyerra. Kanaaf miidiyaan barbaachisaadhaa gurra keetii, ija keetii, qalbii keetii, mataa keetii akka itti guddifattu ansumaaf anniisa. Garuu guddifachuun dirqama keenya kan jedhuun dhaamsa dabarsa Jaalchicha. Ayyee galatoomi Jaal Jamaal. Egaa akkuma beekamu fuuldura keenyatti amajjii tokkotu deemu jira. Dhaamsuma gaaffiif tanneerra. Amajjiin tokko fuuldura keenya kanatti deemu jira guyyaa Wobooti. Kabaja guyyaa kanaatiif karaa zuumiitiin kabajachuudhaaf akka jaarmee Abaa Woboo biyya alaatti qophiitti jirra. Egaa waan danda'u namni akkaataa danda'utti walitti dhufee kabajachuudhaaf qophii jajjabduu gaggeessaa jira. Dhaamsa kanaan qabdan akka itti gaafatame ijaarsaaf siyaasa jaarmichaatti dhaamsa yoo qabaattan asumaan nu dabarsaa fayyaa ta'a. Ayyee galatoome ammallee irra deebi'ee galatoomin siin jedha. Carraa dhaamsa irraa maayii naa kennuuf maayii jechuun xumura haasaa marii har'aa jechuu kiyya malee haga lubbuun nu jirru haga Oromoon bakka geettu dhaamuu fi qabsaa'uu dhiifnu. Egaa akkuma beekamu addi bilisummaa Oromoo guyyaa amajjii tokkoo kana bifa lamaan kabajna. Tokkoffaan guyyaa badiirraa hafne waraanni bilisummaa Oromoo badiirraa hafe dandamatee kaafe wal horee hormaata har'a Oromiyaa guutuu wal ga'e kana guyyaa itti yaadatu jechuudha. Guyyaa badiirraa hafe. Guyyaa itti ijaaramee jechuudha. Guyyaa milkiiti gara biraatitti. Guyyaa milkii kana guyyaa badiirraa hafe kana badiirraa hafiinsa kana guutuutti biyya abbaasaa dhuunfatee mirga dhaloota isaa dhuunfatee mootummaa jigadeeffatee guyyaa haga ijaarratutti guyyaan kun guyyaa seenati. Waraanni bilisummaa Oromoo waan qabu walii hafee, waan qabu walii qalee, waan qabu burii qabu walii funaanee guyyaa waliin nyaatu, guyyaa waliin gammadu, guyyaa bara ixaanutti dirqama xaanuuf wal qopheessu waan ta'eef nutilleen qaamni hawaasa Oromoo akka waliigalaatitti qaama qabsoo tanaa waan taaneef kan dabreef kan jiruuf ka dhufuuf illee ka ittaaf hawaasa kana waan ta'eef waliin gammaduun, waliin kabajuun, waliin ka dabre yaadannee, waliin ka har'a keessa jirru mari'annee, waliin immoo ka dhufu gammachuu simachuudhaaf hawaasni addunyaa tanarra jiru, addunyaa guututti jiru guyyaa san akka guyyaa gammachuu mataa isaatitti gammachuu waraana keetii, gammachuu keeti, gammachuun dhaaba keetii, gammachuu keeti, gammachuun ati wareegama bara dheeraatti kafalte ganna 50 kana keessatti bineensi itti si nyaate, manni itti sirraa gubate, ilmeen teeta garaa jirtullee itti duute waan ta'eef haga wanni kun bakka ga'utti guyyaa kana akka guyyaa keetitti gaddaaf gammachuun illee waraana kana bira dhaabbadhu kan jedhu qaba. Asumatti fakkeenyaaf seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti hogganni dhaaba kanaa ilmaan ta'e gosaan, amantiin, kutaan osoo waliin qoodin hogganni namni 11
boolla takkatti kitimame awwaalame guyyaa kana ol qabee jechuudha. Guyyaa har'a jirru kana badiirraa hafne keessaa jechuudhaan kana jechuun hoogganni kun hooggana qabsoo Oromoo keessatti mul'anni isaa haga har'aatitti nu keessaa bilbiluu jechuudha. Mul'anni hooggana sanii. Istiraatejii fi tooftaan isaa dogoggora jennee yoo ilaallelleen kitimaan inni kafale wareegamni inni kafale sun nu keessaa bilbila dhaloota kana uume dhaloota ittaanullee waan jabeessu guyyaan kun guyyaa isallee yaadannoo isaa jabeessu waan ta'eef guyyaa wareegamtoota Oromoo guutuu badiirraa hambisa jennee waa yaadannoof guyyaan kun guyyaa gammachuutillee guyyaa keenya gara biraatiin guyyaa bara jijjiirraa addunyaati. Oromoon qaama addunyaati. Gaafa addunyaan qaama jijjiirratti bara jijjiirrattu jechuun 25 gara 26tti akkuma Oromoon addunyaa guyyaa isa waan kabajuuf guyyaa ayyaana dachaa fi darabee waan ta'eef walitti baanee waliin gammannee waraanni bilisummaa Oromoo hin gammada guyyaa kana hin booyu hin gaddulle warri walitti hafe walii hafee walii qalee walii falee walii nyaate gargarii bobba nullee walitti dhufnee biyyallee yoo jiraanne waanuma amma miidiyaa amma maqaa dhoofne kana inni nu waltajjii keenya odaa keenya jala walitti dhufnee waliin gammannee walitti boonnee seenaa walitti himnee akkuma ol duraa duuba jirruun akkuma argaa dhageettii walirra beeknuun akkuma qaamawwan keessaa qoodanneen wal yaadachiifnee walirraa caqafnee qabsoo dhuftuuf bara dhufuuf 2026 kana caalaa guyyaa injifannoon Finfinneen handhuura Oromiyaa taatu masaraan mootummaa Oromiyaa itti ijaaramu akka nu ta'u walitti haa baanu qabsaa'onni illee ummanni Oromoo akka walii galaallee dirree bahaa dhiyaan kaabaa kibbaan keessaa alaa walitti haa dhufnu guyyaa san rabbi nuun haa ga'u walitti haa baanu kan jedhuun asumaan dhaammadhaan haa galatoomi jaalakii. Ayyee ulfaadhu Jaaljamal galatoomi yaada bal'aa waliin mari'annee haala ta'utti dhaamsa bareedaa nu dabarsitanii. Egaa Jaaljamal iddoo ulfaadhu daawwattootaa fi hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa sagantaa keenya guyyaa irraa qabannee jirru asuma irratti xumurra. Sagantaa birootiin yeroo biraa walitti deebinutti nagaataa ulfaadhaa. Ayyee ulfaadhu nagaataa galatoon.